qabsa'an beekan tasgabbaan nama አይባልም ብሎ የተቃወመ የሃይማኖት መሪ አጣው አሉ ሞት የተቀነባበረ ነገር አለ አሊ ብራ ሲሞት ሲቀበር ምንድነው ሲባል ነበር ተኩማን ኦሮሞ ጭኑ ቀባን ተመተን ወደልብቆት ከነማ አዋልሱ መቦታትለ አካላከ ወሩመኒ ወሬገመ ከናና አንጎት ወሩመኒ ገራ አንጎት ወልባሴ ነመገረ ብራ Ashama kam jirtu hordoftoota kee bakka jirtan nageenya snaaqoo HRS video biraatti walitti deemee jira. Videoon keenya ragaa akka duraa ta'uu baatus gadda cimaa keessa jirra. Nu jaallannu qabsa'an beekan tasgabbaan nama namni jabaanu qabnu jaal baatee urgeessaa du'aan adda kanarraa boqotee jira jechuudha. Wareegamee jira. Juma dhaloosasaa maqiitti hoteelaa gadi baasanii ajjeesaniitu jiru. Gadda guddaan nutti dhaga'ame nu baay'ee gadda nama gaddisiisudha. Keessumattuu gaddi baay'ee nama naasisu kan artistii keenya Hacaaluu Hundeessaatiin aansee kan baatee urgeessaa kun hedduu baay'ee nama rifaasisudha. Gadda hamaan nutti dhaga'ameera. Oromiyaa keessatti beekaan wallaalaan jaartiin dargaggeessi guyyaan namooti kamuu du'aa oola. Nutu miidiyaatiin argine guyyaa argaa jiru. Nama hedduutu hidhaadha baafame wareegamaa oola. Nama hedduutu karaa irratti du'aa oola. Du'i uummata Oromoo irraa hin dhaabatiin jira jechuudha. Kan baatee urgeessaa dhageetti miidiyaa waan qabuuf namni hundumtuu akkas dhagee waan uummata biratti jaallatamaa beeka miidiyaa irratti waan beeknuuf qabsaa gameessa waan ta'eef malee namoonni namni hin beekne namooti akkas miidiyaa irratti hin beekamne nama hedduutu du'aa oola. Kan baatee urgeessaa hedduu kan nama gaddisiisudha. Beeka Oromoon qabdu keessaa nama tokkodha nigaa keessumattuu boodana nama siyaasa baay'een nama siyaasa erga calisanii kan miidiyaatti haasa'aa jiru kan uummataaf sagalee ta'aa jiru obbo Baatee Urgeessaadha jaal Baatee Urgeessaadha. Yeroo hedduuf mana hidhaatti dararamaa tureera. Dhukkubsatii mana hidhaatti baay'ee dararamaa tureera. Sana keessa darbuun qabsoo Oromootu duubatti hin deebi'in. Oromoof qabsoo uummata Oromoof nama dubbataa turedha. Oromoof nama qabsaa turedha. Egaa lubbuu isaa Rabbi jannata qanasiisu jenna. So namooti hedduun sooshaal miidiyaa irratti gadda isaanii ibsataa jiru. Kaleessaa fudhaa kun guyyaa 2-3 kana namooti baay'ee sooshaal miidiyaa irratti gadda isaanii ibsataa jiru. Namni baay'ee irratti haasa'aa jira. So waan hedduu nama gaddisiisudha. Isaan keessaa viidiyoo isaa kanaan duraa fi jechoota isaa fi namni kun dandeettii akkasii akka inni qabu haasaa akkamii akka inni gochaa ture kaayyoon isaa qabsoon isaa dandeettiin nama kanaa haasaa nama jabaa nama haasaa danda'u ture. So viidiyoo isaa kanaan duraa inni irratti ilaalla. Sooshaal miidiyaa irratti immoo namooti gadda isaanii yookiin waa'ee isaa ibsan keessaa kan Jawaar Mahaammadiin walii ilaallee gara viidiyoo isaatti darbina. Akkuma akkamtu Baatee Urgeessaatti jabaatee halkan walakkaa hirribaa kaasee rashanaa. Akkamiin namni baatee beeku garaa jabaatee ija keessa laalaa arraba qawwee harkisuu danda'e laata. Jirana kun maaluma jedhama amma. Battee yoo xinnaate bara 2015 irraa kaaseen beeka. Ejjennoo siyaasa cimaa qabaatus namas ta'ee murna kamii fi nama hamtuu yaadu hin turre. Hagayya 2016 gaafa hiriira guddicha qabamee akka malee reebamee du'e jedhamee gatamee yeroo dheeraaf hospitaala ture. Sanaasis yeroo garaa hidhamuun dararaan hamaan irra ga'us nama haloo qabate hin turre. Batteedhaaf kun hin malu ture. Viidiyoonni kanaan duraa see keessaa bunnaan nashaa jedhamee namoota walitti qaban miidiyaa irratti kan marii geggeessaa jiran turaniiru. Sanarratti mana guutuu qophaasa nama iyyisiisaa ture jechuudha. Nama tasgabbaa'ee haasa'u, nama gaaffii yeroo namni gaaffii gaafatu callisee gaaffii sana immoo tasgabbaa'ee seeraan akka isaaniif galuutti nama deebisudha. Nama suuta jedhe tokkoon deebii isaaniif deebisudha. Amma mana keenya keessa taa'u keessa isatu hiwwaju tasgabbaa'ee suutaan beekumsaan bifa namatti toludha kan inni gaaffii gaafatu hundumaaf deebii kennaa deemu jechuudha. ቅድም ያነሳውት ታሪክ አለች ሌሎችም ታሪክ አለ የኦሮሞ ማህበረሰብ ጭራቅ ሆኖ ሲቀርብ እርሶ እንደ ሐዋርያ ወጥቶ አይባልም ብሎ ያውቃሉ? የምን ጭራቅ ማን ነው ጭራቅ ያረጋው? ጭራቅ ያረጋው ያቺ አንድ ልጅ ደምቢዶሎ ነው ወለጋ ውስጥ ነው ምንድነው ሚዲያውን የወሰደ ነገር ነው ኖ እኔ ልቻለሁ ሚዲያውን የወረሰ ሐሳብ ሚዲያውን ያዳረሰ ይጥላቻ አንድ ሰለሞን አንተ ባንተም ዝበል ያወራችሁ ያላችሁ ለኔ ልዩነት ሳቸው ያነሱ ምሳሌ አንዴ አበባየው ሳቸው ያነሱት ምሳሌ አለ ኦሮሞ ጋር ብትሄድ
ፈገግ ብሎ ያለውን አቅርቦ ያስተናግዳል አማራ ጋር ብትሄድ ተመሳሳይ ያረጋል አፋር ጋር ብትሄድ ፍየሉን አርዶ ተመሳሳይ ያረጋል ይሄ የጋራ እሴት አይደለም ወይ ነው ጥያቄያቸው እሷ ላይ ፎከስ አርግ አሁን ሌሎቹን ካነሳንማ ገና ብዙም ይወራል ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ስለ ማህበረሰብ ነው ጥያቄው እንደዛ አይነት ባህል አለ አንተም ያልከው ወለጋ አብረው ይኖራሉ እኮ ነው አለ እንደ ማህበረሰብ አለ አዎ በቃ እሱ ላይ ፎከስ አርግ በጋራ ሲመጣ ግን የኔ ህመም የኔ ብቻ ሆኖ ኦኬ ቅድም ቃሉን አትናገሩ ሲባል ያን ቃል የሚናገር ያንተ ህመማችን ስለሆነ አልሆነም ለዛ አትናገሩ ያልነው ምክንያቱም በበቀደም እንኳን አንድ ትልቅ ሚዲያ ላይ አንድ ሰው ይጠየቃል ከኢትዮጵያንስት ካምፕ ምን ብሎ ይጠየቃል እንዲ ተብሏልና እንዲ መባሉ ትክክል አይደለም ብሎ ክሪቲሳይዝ አደረግ በሪፈረንደም ያስም ተቀይሯል ወይ ብሎ ይጠይቃል ቆይ እንደግፈው አይደለም አይደለም ቆይ አንዴ የብሔር ስም በሪፈረንደም ያጸደቀ ህዝብ ያለ ይመስል በዝምታ ተስማምታችኋል አይባልም ብሎ የተቃወመ የሃይማኖት መሪ አጣው ነው አንተ የምትለው ሚዲያ አልሰሙማ ሲጎዳ የወላይታ ሲጎዳ ይሰማኛል እናገራለሁ በራሴ አቅም እኔ ተሰሚነቴ ግን ጥቂት ነው አይደለም ልጨርስ ነገር ግን አሉ የተባሉት ትልልቆቹ እንደሳቸው ያሉት አቃቸዋለሁ እርሶ ይጨርስ እሺ እንደርሶ ያሉት ተነስቶ አይደለም ቆይ አንዴ ሐዋርያ አይደለም ሐዋርያ እርሶ የማህበረሰብ ሌሎቻችሁ ዝም ብትሉ እኮ ያልቃል እስቲ ዝም በሉ ለምሳሌ ሊወክሉ ይችላሉ ለምን የሃይማኖት አባት ነው ሐዋርያ ተብሏል ትልቅ ማዕረግ ነው ደረጀ ከበደ የሚባል ዘማሪ ሁላችንም የምንወደው ዛሬ የኦሮሞን ማህበረሰብ እንዲህ ሲያንጓጥጥ አንድ ጳጳስ አንድ ፓስተር አይባልም ሼም ነው አላለው አልሰማህም እኔ ራሴ አልሰማህም ታንክ ዩ የጋና የግል አይደለም ካናንዶ ባይኖር ደፋቱን ቡናና ሻይ ጀነን ፕሮግራሚንግ ኩኒ ናሞታ ሲያሰ ከና ወልቲ ቀበኔ ዋይ ብያ ዋይ በቃ ዋይ ሲያሰራት ነሞተ መረሲሱ namni kun qoba isaati kan mana kana hunduma isaati wajjin garagaru namni saba duukaa bu'ee intini ta'e hin jiru akka paartii abaawatti namni naqe isadha akka gahee paartii abaawoo keessa namooti beekoon baay'eedha namooti dandeettii guddaa qaban baay'eedha garuu dandeettii sana namooti haasa'anii keessin haasaa danda'anii nama amansiisan hin jiran jedhee tana manan akka baattee jechuudha paartii abaawoo keessa jechuudha namooti baay'een beekoodha garuu namoota keessin waa himuudhaan nama amansiisuudhaan haasaadhaan beekumsa sana baasanii haasa'uu irratti dandeettii guddaa nama qabudha nama amansiisuu irratti tasgabbaanii deebii namni nama gaafate deebisuu irratti namni akka baattee hin jiru dhugaa so namni kun nama cimaadha nama jabaa nama beekaa nama hubata nama akkasii dhabne jechuudha illee oromiyaan nuti qabsoof nufsun har'a darara jala jiru sirna kanaan dhiitamaa jiru qabsoo isaaniitiin masaraa mootummaa qaamni galee deebisee isaaniitti qawwee gargalatna bobatte adda bilisummaa oromoo jedhama adda bilisummaa oromiyaa hin jedhu abaa'oon adda bilisummaa oromooti ammas sababni isaa oromoon oromiyaan ala jiru sigale oromoon oromiyaan ala jiru adda bilisummaa oromiyaan jiru ammas oromiyaan amma jirtu tanaan ala oromoon jiru oromoota sana hundaaf mirga isaanii hundumaa bakka jiranitti matakkal kan jirus kamisee kan jiruufis waan falmannuuf adda bilisummaa oromooti nuti oromiyaan naaroodha akka sanatti oromiyaan nuti jennu amma defined taatee jirtuun baay'ee hiphoodha kanaaf oromoon oromiyaa irra bal'aa oromiyaan ala baay'ee hedduu galatoomuu bobattee bakka waraanaa sanitti naa deebi yeroo mootummaanis bakka lama dhaabbattan kan jedhu kun mootummaanis kanaan isin himata namootiin adda addaas firris ta'ee diinnis adda bilisummaa oromoo waa'ee amma waraanaa kana yeroo himamu akka harka isin keessaa qabdan dubbata karaa biraatiin waa hedduu waan dubbata namni yeroo tokkotti itti aanaa duree ture egaa biyya galanii booda qabsoo karaa nagaa dhiisanii akka deemanii waraanatti dabalaban himama kana hunda walitti qabuudhaan warra argitee dhihaa kibba fi dhihaa oromiyaatti qabsoo hidhannoodhaan warra lolaa warra gaara keessa deeman kan isinii walitti hidhanii maal jettan san ila ati amma qabsoo bilisummaa oromoo keessatti gaaf tokkos ta'u qooda fudhattee beekta akkan sirraa hubadhutti akkanumatti gaafa qabsoo oromootiif baatu haadha kee abbaa kee mariisiftee baate hayyama isaanirraa fudhattee baate bakka dhaqxu itti himtee baate hin baane
akkasuma hogganni adda bilisummaa Oromoo biyya galee ture sababa mootummaa kanarraa quufa dhabeef bahee qabsoo hidhannootti makamuu danda'a. Sanaaf adda bilisummaa Oromootti hin gaafatamu. Humna hidhatee qaba ture adda bilisummaa Oromoo damee tokko waraana kana galchuu irratti rakkoo uumamee nutis hanqanneerra mootummaanis garmalee nu sardeera waraanni jirus wabii dhabeera warra galeerraa laalee mootummaa kana amanuu dadhabeera kanaafi isaanumti yeroo sana waan ololaa jiran turan beekta maal jedhaa turan haydureen adda bilisummaa Oromoo waraana ajajuu hin dandeenye galchuu hin dandeenye jedhan okay galchuu hin dandeenye dadhabne isinis immoo guyyaa 15 jettanii nu sardaa jirtu waraanni kun kaayyoo bayeef qaba itti dhaqanii isa mariisisu amansiisuu feesisa jedhamee adda bilisummaa Oromoo haydureen dabalatee beegii dhaqanii jaalmarroo wajjin mari'atanii waan irra gaan immoo ufanii asittis marii godhanii marsaa lammataa gaafa isaan deemanii furmaata tokko irra ga'uu deeman waraanni baname kan bane mootummaa adda bilisummaa Oromoo yookaan waborraa yeroo sanatti dhukaasa dhaabuun labsamee ture bakka gadhiisaa fi turan zen mootummaa waraana labse hayduree abaa'oo naqamtirraa deebisan ugguranii akka achin ga'e hojjechuu ajajoota waraanaa kana wajjin akka naasofne eentu cabse kan mootummaa qawwee harkaa qabu akka dubbiin sun hin deemne godhame egasii abbootii gadaatii fi abbootii amantaa koree teeknikaa jedhamee walii galanii utubanii koreen sun amma danda'u godhe mootummaan kan sanarraa hafee wal ta'anii caffee Oromiyaatitti asuma biiroo pirezidaantii Shimallisitti taa'anii kanaan booda waraana hin qabne waraana dirreedhaa hoggan hin qabne jedhamee walii mallatteessan. Dubbiin jechaa fi mallattoo fi gochi adda ta'uu isaatti ilaali biyya kana keessa jirra. Ati dirree iyyuu teessee waraana hogganuun baay'ee ulfaata nama beekuuf. Ammoo sittaa fakkaatu Finfinnee keessa taa'ee Daawud waraana hogganaa jira hoo jedhan haa fakkaattuuf hoo jedhanii malee akka namni kun hidhata waraana wajjin hin qabne warri waliin tures beeka warri jedhee ololus beeka. Qaama bakka lama dhaabbate sana seeraa dhiyeessuu ni danda'u. Akka dhaabatti involve goonee jirra taananis immoo akkaataa maluun seeraan gaafatamuu ni dandeenya. Bobaatteen gaa miidiyaan irratti deemee hin dubbatin hin jiru miidiyaa Amaaraa ta'uu Oromiyaa ta'uu miidiyaa kamiiniyyuu irdeemeeti kan inni miidiyaa waame kamirratti namootni ba'anii dubbatan namooti baay'ee lafa callisanitti namooti baay'ee lafa siyaasa hin dubbachuu dhiisanitti namni dubbataa jiru Bobaattee Urgeessaati namni dhugaa Oromoo fi akka Oromoo miidhamaa jiru ajjeefamaa jiru namni dubbataa jiru namni gatii guddaa kaffalaa jiru Bobaattee Urgeessaati jechuudha. ነገር ግን ሀጫሉ ሞት የተቀነባበረ ነገር አለው ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ጋር እልቅት እንዲፈጠር ሆን ተብሎ የተሰራ ነገር አለው ብለን የራሳችንን ጥርጣሬ አለን። እናንተ በምን አወቃችሁ ወይም ደግሞ በምን አረጋገጣችሁ ይሄን ጉዳይ? ኤቪደንስ የለንም ማለት ማን እንዳቀነባበረው ለምን ሞቲቭ እንዳደረገው የተጨበጠ ነገር ስለሌለን የራሳችን የፖለቲካ አናሊሲስ ካልሆነ በስተቀር ፎር ሹር መናገር አንችልም። ነገር ግን እንደ ፖለቲከኛ ምን ገምተው ያ ነገር ሆነ ተብሎ አንድ ታዋቂ በህዝብ የሚወደድ በወቅቱ ደግሞ ቫይራል የሆነ ንግግር አድርጎ የነበረን ሰው ታርጌት በማድረግ ይሄ ሁለቱ በተለይም አማራና ኦሮሞ እርስ በርስ እንዲፋጅ የተጠነሰሰ ሴራ ሆኖ ይታየናል። ሴራው ደግሞ ግቡን በተወሰነ መልክ መጥቷል። ለምሳሌ ምርጫው በዛ መልክ እንዲሆን ተደርጓል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች እሱን ታርጌት በማድረግ ወይንም ያ የተፈጠረው ነገር የኦሮሞ ፖለቲከኞች እጅ ያለበት በሚል እንዳለ እንዲታሰሩ ተደርጓል። በኦሮሚያ ክልል ያለ ኦፌኮና ያለ ኦነግ ተሳትፎ ምርጫ ተካሂዷል። ስለዚህ ሴራው ምናልባትም በዚህ ፕሪቴክስት አመራሮችን በማሰር ህዝብን እርስ በርስ በማጋጨት የሆነ ቀውስን በመፍጠር ነፃና ገለልተኛ ፍትሃዊ ሁሉም የሚሳተፍበትን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ላለማካሄድ የወጠኑት ሊሆን ይችላል። ያ ባይሆን የመንግስት ጸጥታ ኃይል ላያቅ አይችልም። ከሻሸመኔ ነው የተባለው አንድ የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ወደ ክልሉ ቢሮ ፕሬዝዳንት ቢሮ ሲደውል አርፈተኛ ተባልኩ የሚል ምስክርነት ሁሉ ተሰጥቷል።
ስለዚህ የመንግስት እጅ በጉሉ እንዳለበት የሚያሳይ ብዙ ነገሮች መናገር ይቻላል። ያም ሆነ ይህ መንግስት እጁ ከሌለበት ያን ነገር አጣርቶ በገለልተኛ ወገንም ይሁን በራሱ የአጣሪ ኮሚሽን አቋቁሞለት አጣርቶ ፍትህን ማምጣት ነበረበት እና እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ይዋሰው የሚጠቃው በምን እንደሆነ ታውቃለህ? አሻጥረኞች፣ የፖለቲካ ሴራ የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ነገር ይጠነስሳሉ። ኦሮሞ ብሔር ከሆነ በግድ በኤምፓየሯ ውስጥ ከተጠቃለለ ነፃ መሆንን ከፈለገ ማግኘት አለበት። ነፃ መሆን ራሱ በራሱ ጥቅም ዲግኒቲ ክብር ነው። አሊ ቢራ ሲሞት ሲቀበር ምንድነው ሲባል የነበረው? የኦሮምኛ ሙዚቃ አቀንቃኝ ነው የሚባለው። ጥላሁን ገሰሰ ሲሞት አንድ የኢትዮጵያ ዘፋኝ ሞተ ነው። ይሄ ልዩነቱ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ መሆን አልቻለም ማለት ነው። ብልጽግና በቅርጹ በውቅሩ በአሰራሩም አህዳዊ ነው። ደቡብ ሱዳን የራሷን ኢኮኖሚ በነፃነት የምትጠቀም ከሆነ ኬንያ ከኮሎኒ ስርዓት ነፃ ወጣ ራሷ ባንዲራ ሰቅላ የራሷን ድንበር አስከብራ የምትኖር ከሆነ ኦሮሞ ለምንድን ነው ይሄ ነገር የምንነፈገው? መብቱ ነው። ዱጋ ኬኛ ነው ዱበቱ ዱጋር ሶታ ዱጋና ሞተ ዱኤ ዱጋው ሞትሮሞ ነመ ዱበቱ ከሲት ነምኒ ኑት አምነቹዳ ጃል ባቲ ኦርጌሳቹ ነማ አከሲት ቪዲዮ ሄዱላ ወንደሱ ሚዲያ ካሜራ ደምተነቹ ነማ ሳንሳ ነማ አመንሲሱ ነማ ሳንሳ ነማ ሀወቱ ነማ ቤካ ነማ ሁበታ ነማ ነሪፈን ነማ ተስገባ ሱተ ነማ ኢብሱ ዱጋጅሩሞ አከነማ ፍገሉት ነማ ኢብሱ ዳቹ ነምኒ ኮኔ ሶ ናዋዬ ጀባ nama ulfaata beeka oromoo hedduu dhabaa olla beekaan oromoo qabna jedhamu yeroo baay'ee lubbuun isaanii hin dheeratu goota nu qabnu lubbuun isaanii hin dheeratu waan hedduu nama gaddisiisudha jechoota isaa yeroo baay'eetti yaadannuu jechoonni isaa dhaamsisaa yeroo miidiyaa irratti himu keessaa kan baay'ee nama toluu fi dhaamsa cimaa kan ta'ee fi ejjennoo isaa kan ta'e viidiyoo kanadha. Kummaan oromoo cimuu qaba ani kanatti hanga doo lubbuu kootti kanan namana. Mana hidhaati yeroon bahe wantan waadaa ofii gale tokko keessa gara kootiin sababa wal dhabdee akkan hin taane hamman danda'een tokkummaa Oromooti irratti yaadonni ilaalchonni amma duratti dubbannee adda addaa kan bilchiginnaa dabalatee ilaalchota Oromoo keessa durirraa turanidha. Sirna Haile Sillaasee keessattis kan Haile Sillaasee deeggaru Oromoon tureera. Unitary governmentii monarkii kan deeggaru jechuudha. Lakkii kan jedhee falmatu baay'eedha. Sirna dargii keessattis dargitti makamee sooshaalistii sana kan deeggaru tureera. Qabsoo bilisummaatiif kan bahee jira immoo unitarii sana kan deeggaru. Sirna EPDRF yookaan IHADEG keessattis OPDO Oromoon bilisoomeera gaafiin Oromoo deebi'eera jedhanii warri turan jiru. Kan akka KFO immoo federaalistiin gaafiin Oromoo gaafiin dimookiraasii ofiin of bulchuu hin deebine guutummaa isaatiif qabsaa'uu qabna kan jedhan jiru. Warri akka ABO immoo hiree murteeffannaa guutuudhaaf qabsaa'an bilisummaa sabaatiif walabummaa biyyaatiif qabsaa'an jiru turan. Ilaalchonni kun wal danda'anii deemanii jiru akka hubannaa kootti. Maaliif galteen isaa dimookiraasiidha. Bakkitti araarama dimookiraasiidha. Even unitary yoo ta'e sirnichi warri sirna unitary barbaadu yoo jiraate sunis filannoo ummataatiin deebii argata. Sirna federaalizimii biyya kana keessatti malee Oromoon hanga of danda'utitti hiree isaa murteeffachuun qabu warri jedhanis yoo ta'e sirna dimookiraasiitiin filannoodhaan deebii argata. Warri Oromoon bilisa ta'uu qaba Oromiyaanis walaba ta'uu qabdi jedhus immoo humna qawweetiin illee otoo Oromiyaan uftee qabamte naanna'ee riifarandamitti deema. Eertiraanis riifarandamiidhaan Itoophiyaa irraa baate, Saawut Sudaan riifarandamiin Sudaan irraa baate hidhannoodhaan mootummaa garagalchuu dandeessa. Garuu biyya walabaa ijaarrachuuf beekamtii idil addunyaa si gaafata. Sun immoo kan dhugoomu filannoo ummataatiin. Jalbaatti urgeessaa booda namootatti siqan namootatti siqeenyaan waa'ee isaa beekanii fi hiriyaa qabsoosaa ta'anii waa'ee isaa hedduun isaa dubbataa jiru. Isaan keessaa Dooktar Iskeel Gabbisaa waa'ee isaa akkas jechuun dubbateera. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo Asmaraa irraa galanii qawwee lafa keenyatti lolla hin jenne ta'e
Sababa kanaatiif har'a mana hidhaa keessatti guuramanii sababa malee utuu manni murtii gadhiisee jiru utuu abbaan alangaa gadhiisee jiru mana hidhaati warra gadhiifaman karaa irratti eegee mootummaan naannoo Oromiyaa nama hate nama lubbuudhaan deemu hatee mana hidhaa keessatti naqeetu jiru karaa nagaa agarsiisi deddanii nuun jedhu. Hiyyuu sakamee wajjin akka walitti ta'uu barbaadanii kun siidaa haa ta'u. Dhugaan kun sadan siidaa haa ta'u. Lammata nutti hin deebiina. Jalqaba tokkummaa Oromoo irratti illee tokko ta'uu danda'utu irra jira. Karaa karaarra ta'uu naannoo miti diinni Oromoo. Isa kanatu qulqullaafatan waan irratti walii gallu tun qabaatiin hayyoonni maaliif walitti dhufuu didanii sanni jedhamu har'amee siidaa dhumaa ta'u. Kanaaf hin dubbachuu barbaada. Obboleessi Baattee Urgeessaa akkas jechuun miidiyaadhaaf ibsa kennee jira. Ajjeesuu miti erga ajjeesanillee akka bineensi nyaatu fageessaniiti kan isaan iddoo qoshaashaa raqi jirutti gatan jechuudha. Ajjeesanii booda yaadni isaanii kaayyoon isaanii bineensi akka nyaatee awwaalchuma gootaatillee akkan argan akka qaana'u maatiinis akka qaana'u demoralized akka ta'u haamileen akka cabuudha kaayyoon isaanii ajjeesanii bineensaaf laatanii deeman. Waaqni isas gargaaree gootummaa isaa maqaan koo Niiloo Urgeessaa jedhama. Obboleessa Quxisuu Sadaffaa obbo Battee Urgeessaa kan hin gadda magaalaa Maqii iddoo dhaloota isaatti dhufee wareegameeti. Obbo Batteen egaa maatiin isaas jireenyi isaas as ture wanti atinnaa waa guddatu maatii isaa ittiin jiraachisu magaalaa kanaa qaba ture. Isuma laaluu fi maatiis gaafachuuf iddoo jireenya isaa Finfinnee laga Xaafoorraa kan ka'ee dhufe. Maal qabeenya qaba jette maaliif achi deddeebi'a? Qabeenya amma kana jedhamu osoo hin ta'in waanuma lafuma maatiin qabu irratti kuduraa fi muduraa xiqqoo kana wayii akka maatiitti oomishna. Isuma laallachuuf kan dhufe. Maatiis immoo akka maatiitti gaafachuudhaaf haati isaas haati keenyas as jiru waan ta'eef. Hoteela qabate sana maaltu ta'e mee amma dhumaatti waan jiru nutti himi. Hoteela sanitti wanti ta'e egaa inni ciisichumaaf deeme. Hoteela sanii garuu baasanii halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20 tarkaanfii itti fudhatanii hoteela yookaan pensiyoona Abbabaa Giraazmaal jedhamu naannoon isaa maqaan addaa Nook naannoo jedhamutti kan argamudha. Achi baasaniiti egaa halkan akkuma siin jedhe halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20 tarkaanfii sukkanneessaa dhalli namaa utuu nama laaluu namarratti fudhachuu hin dandeenye godhuu hin dandeenye godhanii ajjeesanii bineensi akka nyaatutti haala mijeessanii naannoo balfi raqni adda addaa itti gatamu naannoo bineensi itti baay'atu itti gatanii biraa deeman. Obboleessi Jaalbattee Urgeessaa Quxisuun akkas jechuudha kan inni yaada isaa miidiyaadhaaf kennee jiru jechuudha. Darbeessi gameessi qabsa'aan duraanii obbo Baqqalaa Garbaa isaanis dhimma Battee irratti yaada dhuunfaa isaanii waan dubbatan ni qabu jechuudha. Gadda isaaniitti dhaga'ames ibsatanii jiru. Yeroo hiriira guddichaa sanaa Battee bakkuma inni dhalate sanatti hiriira irratti reebanii caccabsanii hospitaala ji'a meeqa akka inni ture nuti beekna jechuudha. Hospitaala keessa haga sana kan inni turee fi warra har'a aangoorra jiru kan warra har'a isa ajjeese kan aangootti baasuudhaaf ture. Harka isaatiin harka kaleessa isaan nyaachisee nyaatan jarri kun deebisan. Nama kaleessa lubbuu isaa kenne qaama isaa kenne kiraanchiidhaan hagam deemee fayyaa isaa lammata deebi'ee qaamni isaa akka duriitti akka hin deebine ta'ee wareegama hamma sana kaffalee ijoollee isaas itti beelessee ofii isaatis itti rakkate qaama isaas itti kaffalee deebisanii lubbuu isaa kaffalchiisanii har'a ammoo jechuudha.
warrumanni wareegama kanaan aangootti fide. Warrumanni gara aangootti ol baase nama gara biraa miti. Wanta nama gaddisiisu iyyuu isa kanadha. Namni harka namaarraa nyaate, namni gargaare deebisee yeroo inni lubbuu namaa baasu jechuudha. Yeroo inni gaachana isaanii ture batteen. Batteen eenyuufiyyuu Oromoo kamiifiyyuu dhugguduma ormaa wajjiniin taa'ee yeroo haasa'ullee miidiyaa irratti yeroo dubbatullee falmii keessa yeroo seenullee Oromoon guutuun nama itti boonu ture batteen. Warri har'a isa galaafatan kunillee itti boonuu ture jechuudha. Maaf hin jedhee battee amma kanatti hin beekaa isa wal beennu immoo akka nama wajjin dhalateetti wal beenna. Akka sanatti hamma lubbuutti wal amanna. Hamma lubbuutti wal abdanna. Hamma lubbuutti wal jaallanna jechuudha. Ani batteen na dura du'a jedhee amanee hin beeku. Garuugaa akka kana ta'eera inni nu dura deemeera gatiis kaffalee wareegama isaas baasee kaayyoo isa dhufeef falmatee waan gochuun irra jiru hundumaa hojjetee gahee isaa baatee deemeera. Nurratti dhiisee deemeera jechuudha. Amma kanatti hin beeka battee. Waan duutaa jaalbattee urgeessaa namoota hedduutu yaada isaanii ibsataa jira. Waan hedduu nama gaddisiisudha duutii battee urgeessaa. So waan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru immoo waan baay'ee namatti hin tolledha. Namoota baay'ee sababa adda addaa qabu waa'ee du'a jaalbattee urgeessaa. Waan namni qabu waan nama amansiisna wantoota namni baay'een soba ololan ta'an odeessaa jiranii. Maaliif ofuma yoo gaafa fakkeenya gaafa mataan yaadanu jaalbattee urgeessaa eenyutu ajjeesuu danda'a? Eenyutu moduu isaarraa faayidaa? Eenyutu akka inni du'u barbaada? Yoo du'e hoo maal fayyada? Eenyuun fayyada? Dhaaba kan fayyada? Nama kan fayyada? Du'a isaarraa bu'aa maaliitu argama? Gaafa namatti ta'u wantoota namni jedhan suni amanuu nama rakkisaa jechuudha. So du'i jaalbattee urgeessaa baay'ee nama gaddisiisa. Duuti kun akka namoota kaayama namooti baay'ee bakkeetti du'e iddoo akkasitti jedhanii intiniin osu. Kun garuu hoteela mataa isaa kan qabatee jiru, hoteelli sun zabeenyaa qaba, reseepshinii qaba, eedduu qaba, qulqulleessituu qaba, abbaa qaba hoteelichi. Qaamni barbaade immoo hoteela kana zabeenyaa bira darbee, reseepshinii bira darbee kutaasaa dhaqee gadi baasuu hin danda'u. Qaama kamtu akkas gochuu danda'attanii amanuu dandeessu kana jechuudha. So wanti kuni qaamni kana gochuu danda'u qaama kam hidhattanii ofuma keessan yoo yaaddanii bira ga'uu dandeessu jechuudha. Hamma kan sadarkaa kana deemanii halkan itu sana kan jedhin fuudhanii deemanii konkolaataa immoo namooti naannoo sana jiran dubbatedhe itti gaafatamaa miti dhimma maqirraa kan bilbilaan haasofsiisan irraa jechuudha kan argaa ture. So namooti deeman suni konkolaataarra nama 4 dudduuba jira. Irra keessa isa fuudhanii deemanii namni tokko immoo gabbiinaadhaa bu'ee ajaji immoo gabbiinaa keessaa darbee keessi du'ee namooti naannoo sana dhagaan ituu ibsaan boba'uu namooti tirii ta'an ni dubbatu akka qorannetti jedhu. So kana hundumaa gaafatee saniidhaan waan baay'ee gaaffii namatti ta'udha. Bara kana keessa Oromootu wal ajjeesaa jira. Oromootu walirratti ka'aa jira. Bara yeroon baala gizee jedhamnu keessatti yeroon kan Oromooti jedhamnu keessatti maaliif mootummootuma darbe keessatti iyyuu Oromoon hamma kana hin duune hamma kana hin gidirfamne hamma kana hin hidhamne jechuudha. Namni mana hidhaa guutee jiru, namni guyyaa guyyaan du'aa jiru, namni rakkataa jiru, namni be'ee gala dhabaa jiru Oromoodha jechuudha. Oromiyaa godina kamiyyuu deemtanii jechuudha. So kun haga yoomitti akka inni dhufu waaqumti beeku. Jaalbattee urgeessaa nama jabaa ture nuuf qabsoofteetta hamma dandeessu nuuf wareegamteetta nuuf reebamteetta nuuf hidhamteetta uummata Oromoof haga lubbuu keetitti kun nuuf wareegamteetta galanni kee bilisummaa ta'u boolla kee daadhiin haguutu. Hordoftoota kiyyoo viidiyoon siniif qabadhe kana fakkaata. Jaalbattee urgeessaa nagaan boqodhu. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gurtti deebinutti nagaan tura.